Ashama harka fuunee hordoftoonni qafii kabajamtoota jaalfa diiloo fi inda haadha faatee arraan tana maal qabattee dhufte jechuun keessanii naaf arraan tana sooreettiin eessatti baddee maaliif baddee miidiyaa kanarraa duraan hedduu takka bakka uummata keenya bohaarsaa turte haala silaa miidiyuma kanaaf hedduu takka faaya turte jechuudha hedduu nama tola haalli silaa isaan waliin deemaa turan. Haaluma ajaa'ibaa keessatti gaa uummanni illee hedduu takka jaalatee jira hedduu takka bakka waan nama gammachiisu hedduu takka uummataaf hawwattee jirti jechuudha. Dhiyeenya kana akkuma beekamutti hiriyoota isiitii waliin xiqqoo walitti bu'insi uumamee ture walitti bu'insi haga dhimmoota silaa irratti walbatanii dhimma san akka dubbatamu waan hin barbaanneef bilookiillee isiin godhuun ni yaadatama. Haaluma saniin wajjin dhiifamaa jechuudhaan gama miidiyaatiin toora miidiyaa irratti dhiifama wal gaafatanii haala saniin dhiifama erga waliif dhiifama ja'anii boodatti akkaataa dursanitti deebi'uun keenya shakkii dhaqabaa itti deebi'uun keenya jechuudhaan hiriyoonni siidhaa dubbatanii jechuudha. Kana hundumatti keessatti isiilleen ani akka duritti deebi'uu baannu sumaa rakkoon qabu jechuudhaan isiinis cal jechuudhaan ani dhiifama jechuun akkanatti ulfaatu ni beeytanii dhiifama kana garuu ammaan tana onnumarraayin isiniin jihee dhugumaan dhiifama isin gaafadha jechuudha yeroo isin himattutti isaan ammoo dhiifamni kun dhiifama dhugaatii miti jechuudhaan dhiifamni dhiifama dhugaa ta'uusaa hin amannee jedhanii dubbatan yeroo sanitti illee yoonni faadhaa fi solan faalleen irratti hirmaatanii isaan kana jidduutti walitti araarsuudhaaf yeroo deemanitti dhugumaan dhiifama si gaafatte malee as keessatti wanni sobaa hin jirtu namni osoo itti namanin dhugaa ta'uuf sammuusaa keessatti amansiiseeti dhiifama nama gaafate malee wanni inni hojjete badii ta'uu erga hubatee booda kana godha jechuudhaan isitti dubbatan. Gaafa kana isaan bikka isiidhaa bu'isanii hiriyoo ifumaa wal bikka wal buufatanii dhiifama goonee fi jirra eegasiin dhiifama jettee humaa fixanna jedhanii haala saniin irraa ba'an. Kanamaaf fakkaata gaa wal dhabduma hiriyoota isaanii hiriyoota isii kanaan waan wal dhabdeef ammaan tana gara miidiyaa kanarraa baduun isiidhaa kana fakkaata. Miidiyaarraa hedduu takka garuu dhabamtee jirti. Akka durii sanitti amma duraan hedduu takka waliin bakka nama tolan hiriyoonni isiitis yeroo laayivii galan waliin laayivii galan yeroo hundaa'u akkasii waliin argaman waliin taphatanii qoflanii uummata keenya illee bohaarsaatti turan. Haala sana keessatti walitti bu'insa isaanii kanaaf wajji wal qabatee laayivii galuun ni dabbaranii natti fakkaata. Akkasitti miidiyaarraa dhabamteeti jirti. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaaf viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.